waa'ee aadaa, seenaa, duudhaa, afaan uummata Oromoo yoo dubban akkasuma kan sabaaf sablammii biyya kanaallee yoo dubban sirnoota darban keessatti dhimma kanarra dubbachuun akka cubbuutti kan laalamaa tureef namni eenyummaaf aadaa isaa seenaaf duudhaa isaa irratti dubbata akka yakkamaatti dararamaa hidhamaa biyyaa baqataa jeefamaa turuun isaa seenaa yeroo dhiyoottis biyya keenya keessatti raawwatamaa turedha. Haa ta'uutii mootummaan jijjiirama keessatti eenyummaa aadaaf seenaa duudhaa uummataa bakkatti deebisuun dhimma xiyyeeffannaa fi toora addaa taasifamee hojjetamaa tureen bu'aan addaa xiyyeeffannaan kabaja ilma namaa afaaniif aadaa seenaa uummata keenyaatiif bakkatti akka deebi'u qabsoo guddaa taasifameen wareegama guddaa kafalameenis bu'aan guddaan dhufee jira. Waltajjiin adda dhaabbannee dubban irratti argamnu kunis bu'aa mootummaa jijjiiramaaf paartii badhaadhinaatiin dhufee baga gammaddan baga qaama kana keessatti hirmaattotaa fi bu'aa kana warra argitaan isinii jechuu barbaada. Gama biraatiin aadaan shaakala jireenya dhala namaa yeroo dheeraa keessatti horatanidha. Halkan tokkotti kan uumamu osoo hin ta'in dhalootarraa dhalootatti darbaa adeeffatamaa bakka namni jirutti jijjiirama taasifamaa kan deemudha. Akkasumas aadaan kan baratamu, kan qoodamu, mallattoo waliigalamu, amala hunda galeessa walitti hidhamuu fi amala haaromuu kan qabudha. Aadaa keenya addunyaa keessa dhaabbannee sirneessuu ilaaluun akkatti deebisuun barnoota guddaa sirraa fudhatameef sirna gadaa uummanni Oromoo addunyaan gaafa bulchiinsa wal bulchuu dadhabdee rakkattu uummanni guddaan sabni guddaan Oromoo kun gumaachees bu'uura guddaa godhachuun haaromsi aadaa kun kaleessaa keenyatti akka deebinuuf kan hojjetamaa jirudha. Biyyoonni aadaa hojii yookaan aadaa siyaasaa barnootaaf kalaqa isaanii jijjiiruun beekumsa xabuuf teeknooloojiin walitti madaqsuudhaan sadarkaa dorgomummaa isaanii mirkaneessan kan akka Chaayinaa, Jaappaan, Kooriyaa Kibbaa fi Raashiyaa hojiiwwan muuxannoo gurguddaa gama kanaan irraa fudhachuun danda'amu hojjetanii jiru. Nutis haaromsa keenya keessatti gama hawaasummaaf dinagdeetiin siyaasaan ammayyeessuudhaan haala uummata Oromoo madaalu uummata guddaan sirna gadaa addunyaaf gumaache addunyaaf fakkeenya ta'e safuu gama hundaa qabu madaaluun gaggeessuuf haaromsa aadaa taasisuun murteessaa ta'ee argamee jira. Bu'uuruma kanaan haaromsa aadaa keenya yommuu gaggeessinu galmoota milkeessuuf qabna. Tokko beekumsa bu'uura aadaa Oromootiin oomishuun akka galma guddaatti kan qabatame. Dinagdee kalaqaa Oromootiin ceesisuu ofitti deebi'u dinagdee mandhalee jennee akka biyyaaf akka naannoo keenyaatti hojjetamaa jiru kun qaama haaromsa aadaa keenyaa ta'uunii fi tooraawwan xiyyeeffannoo fi galmoota as keessa qabamee ta'uun ni hubatama. Aadaa Oromoo gulantaa isaa maal gubbatti sadarkaa Oromoof maal sadarkaa sirni gadaa jedhuun gahuuf achi baasuuf kan hojjetamu. Akkasumas artii Oromoo ammayyeessuu ijaarsa biyyaatiif biyyi kun gaafa cabdu diinni gaafa cabsu jalqaba artii aadaaf seenaa Oromoo cabse waan ta'eef nus bakka irraa mucucaalle bakka itti cabne saniif dawaan haaromsa aadaati jennee akka galma guddaatti kan qabatan. Akkasumas miidiyaa fi turizimii keenya
biraandeessuu hammayyeessuu sadarkaa addunyaan gaheef uummata Oromoo madaalutti ulbaasuun maqaa guddaa Oromoo uumuu irratti xiyyeeffannaan kan hojjetamu. Sagantaawwan kanneen milkeessuuf hammattoo seeraatiin sirneessuu barmaatilee alaa galteedhaan seeronni kun akka lafa hin qaban akka milkoof kan taasisan ammoo hambisuu hundi gahee isaa bahachuun yaadaa fi qaamolee hawaasa hundaa keessatti idileessuun hojiiwwan haaromsichaa dijitaala'ee uummata keenya keessatti duudhaaf safuu kaleessaatti deebi'amee hojiin koominikeeshinii keessaaf alaa sirnaan cimee hojjetamee hojii kana mirkaneessuuf mootummaan keenyaa fi biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa akkasumas hawaasni Oromoo hundi cichoomina addaatiin hojjetaa jiruu fi gara fuula duraattis xiiqii addaatiin mootummaa paartii badhaadhinaan durfamu xiyyeeffannaa kabaja dhala namaatiif badhaadhina hundaa qabannee kan milkaa'u ta'a.